الله ربي توكيتشا نبي محمد إرجما إسات أمره يسوع اللي إرجما ربي ده ilma مريم تو قرتي أكا قرتي واق أنتين أكا ilma واقعات سنتين لقوم ستا يا دني إيه. ما شاء الله بس قرا شهادات ديم إن شاء الله واتكر بسيف على فسو أكتا شهادات قابة تاني سن أرجتا عند جوجا قطور كجرتا قوة توكيتشا قرا ساميتي تلقبي واقع قرتي اسمه سامي رجلو كي يسوع قرتي يعني واقع سخي سجبر أنا محمد أبراهام واقع يوم قرتي قرا أوفيتي تولفود يسوع كريستوس اللي واقع نسام مرجر لفرس الأجراتي قروا بيتك كوت يرين يسيل لفرتي والإنديما واقع يوم يو واقع أول تتار إن شاء الله أفان ربات جنة ورمي فانتشيل أبود جنة إن شاء الله أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله وأن وأن عيسى عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله ما شاء الله فانا رموتين جنة أني رقام بها أني رقم بها ربي توكو ملك هك أنقبر مهنجر ربي توكم عليك أنا كان جبر منجرو محمديس محمدس قربتش إساتي في دربتش إساتي في إرقامات عمره رقمات أمرا تأو إسا أو إسا أمانيتين جرا أماني تنجرا عيسى يوكين يسوس كريستوس إيسا يوكين يسوس كريستوس ربي متي ربي متي علم ربي تيسي متي رما ربي تسمتي قربتش ربي في دربتش ربي في إرقما الله رقم الله كان سبا إسرائيل دوا في إرقمته إسا دقوم سينجرا كان سبر إسرائيل الدواء إرقامي في قوم سينجرا كان سبا إسرائيليف كان سبر إسرائيل ربين إرقه ربي إرقى تأو إسا أمانيتين جرا أو إسا أماني تنجرا يا رب إسلام مرنا جراتشسي يا رب إسلام مارا نجراتشسي إرتنا أجيسي الرتنا أجيسي إرتنا كاسي الرتنا كاسي إتنا قمتشيسي اتنا قمتشيسي الله أكبر ما شاء الله يا دني بقر إسلام رب سيكنه يا دوجلا بقر رب سيباسي الحمد لله ما شاء الله باهدو نمر ربوا قالني سافاتو واقع صديق أبتي ديم تنسن واقع أبا واقع إلما أفرق القلو وان ديغم تسرى ديغ ربين الحمد لله واقع متوكو قرتي كان كدتو سبر جاجيسو قرتي يرو خدت أبا يتمو إلما يتمو أفرق القلو يوتوكو خيساديف تركته ilmaan makee kanaaf yoo tokko waa kannitee tokko waa bittee tokko jaalatte ilmoon teetu sinfeetu rabbiin dhiisee namni yoo ilma namaa gabbaru gartee rabbiin dhiisee afuura qulqulluu yeroo kadhatu gartee mushkila kabiir kan gabbaramu waaqayyoo tokkichuma sanii isaaf masakamtee alhamdulillah baga gara islaamummaa dhuftee kan namni sin dirqiin ofii waggaa guutuu hordoftee ofii murteeffattee maatiin tee osoo siin murteessin sabni kee hiriyoonni kee osoo siin murteessin fadhuma rabbiitiin fadhuma geeftaa keetiitiin fadhuma rabbii saniitiin waaqa dhugaa rabbii dhugaa saniif masakamte alhamdulillah galanni rabbiif haa ta'u osoo addunyaa kanarraan deeme islaamummaa sii kenne maatii teetiif illee rabbii haa kennu anaa dhufuun siin jaa gara ustaadotaatiin dabarsaa weelkaam maasha allah ustaad awwal allahu akbar ايوه استاذ ربي اللي دبني جراني ربي ساني اللي جزاء كفلو سيفو تينيا بقى ربي سبحانه وتعالى في الاساتين سيوفق بقى ربي قال السلام على سيفيدي امس الرجل سيهداب ور من كاورا ربي سياتا يسو ملكي دنيا فاكره لي ربي ورد سياكبو رغادا والله با ينتدغامي اكملي والله اكملي نتدغامي نمني توكو حكومته نما sochoosee namni amantii duraan keessa ture amantii irratti dhalatee haqatu nama sochoosee
tokkichummaa rabbii kanatu qalbii namaa raaseeti malee ijoolleen shamaraa takka murattee maatii isii keessaa osoo nam tokko hin jirre kaateetiin ani islaamummaa fudhadha jechuu waan guddaa. Osoo qormaan illee jiru achuu isaadha beektu waa hundaa ni baadha jettee qophooftee kana fudhachuu waan guddaadha. Rabbiin ragassi haa dhaabu, Rabbiin nama milkaa'u si haa taasisu, tokkichummaa isaadha qalbii kan kee keessa haa tursiisu. Dabalataan ammas ammoo qormaata silaa namatti dhufullee Rabbiin qormaata irraa si haa qabu. Qormaanni namni nama qormaatu xiqqaadha, laakiin ka Rabbii kennaatu guddaadha. Ka Rabbiin guyyaa qiyaamaa nama jahannamitti nama darbutu guddaadha. Akkuma ati jiruu duniyaa irratti waan fedhallee ta'u qixaata Rabbii kiyyaadhaa kan guyyaa qiyaamaa hin danda'u jetteetiin tokkichummaa isaatti deebitee waan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wanna jedhetti Rabbiin tokkicha jetteetiin as deebitee ammas isa kana irratti gad si haa dhaabu. Nama ibidda jahannam jalaa ragaa bahu Rabbiin si haa taasisu, si haa jajjabeessu. Islaamummaa shahaadaan qabachuun qofti illee gahaadhaa miti. Ammas salaata salaachuun sooma soomuun bultii hafte tanayyuu jechuudha. Bultiin hafte bultiin duraan dabarte sun sirra dirqama miti. Bultiin hafte borurraa jalqabdee sooma soomuun akkasumallee ammoo salaata salaatuun sirratti dirqama. Jabaadhuutii dhaabbadhu. Isa kaaniin ammoo borumsa barnoota irratti xiyyeeffannaa kan kee kennu. Ijoollee islaama taatan guutuu keessanuu ka isiniif dhaamu isuma kana borumsa. Namni waa hin baratiin wama tokkoof hin tolu. Waan tokkoof hin tolu. Wama tokko namni waa hin baratiin duudaa jaamaadha. Wama tokko ofirraallee waa deebisuu hin danda'u. Namaafillee waa gochuu hin danda'u. Ofiifillee waa gochuu hin danda'u. Waa baradhaa. Gattaa'itii atilleen immoo baradhu inshaallah. Atuyyuu ni baradhaa inshaallah. Matti amala qabeettiidhaa bilchaattuudha. Inshaallah garee keessa seentii gara siyaata badanii barumsaa kan kee bareechiteetti. Dabalataan ammas ammoo Tayyibaa kayyattu tana hidha kun wanna godhi kan Arabifaa waa barreessitee jirtu takkuba ol qabdee jirtu tana jechuun. Isiisan foloo godhiitiin si hageessan inshaallah. Kaan ammoo qormaan isitti dhufuu danda'a. Akka tasaa maatii irraa, akka tasaa ammoo hiriyaa kan keetirraa namni si qormaatuudhaaf. Maaliif jennaanii Muslimatu xiqqoo si namatti dhaafa malee warri amantii biraadhaa kuni amantii jijjiiratanii jedhan baay'ee hin jabaatan akka malee jechuudha. Nama miidhanii qabeenya namaa saamanii wantoota hedduudha wanni isaan dalagan. Laakiin isa kana irratti ammoo ati obsuudha qabdaa inshaallah. Wanni hundi isaatu ni dabarti. Rabbiin kiyya si haa jajjabeessu. Rabbiin kiyya si ol si haa fuudhu. Sadarkaa kan kee ol si haa fuudhu. Rabbiin si haa jajjabeessu si jedha. Kanuma kaani ammoo maqaa inshaallah ilma jijjiirtanii fi homaan ta'u inshaallah. Tayyib. Yaadanuma maqaan isiiti. Arab jirtani maashaallah ustaad awwal abisin raajaa. يا تو خالد فاز تدبي جرا كولا ان شاء الله. أيه. استاذ أنا خالد تدبي جرا. أبشر ربي سيف العافية. تفاجئ ربي سيف لا بأس تطورهم. أبشر. اللهم. بإذن الله. خالد اللي جرا خالد اللي عدم بدو. خالدو. يوني. نعم. أيوة. سمعت. أيه إن شاء الله. سيف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة ما شاء الله. بقى جمدة. بقى ربي سيجمدة سي بقى ربي إسلام ما سيجنة. إسلام ما بريدو كان إسلام ما ميدك دو كان ربي سبحانه وتعالى تلاسي كنة. namni qarshiidhaan hin bitatu humna qabaateedhaaf hin argatu beekumsa qabaatee qofaaf illee hin argatu yoo rabbiin qalbii namaa bane namaaf hin ibsine namni humna ofiitiin dandeettii ofiitiin itti ga'uu hin danda'u akkasumas immoo qarshii isaatiin illee itti ga'uu hin danda'u rabbiin immoo subhaanahu wa ta'aalaa ofii isaatii si ibsee ofii isaatii si banee rabbiin si qajeelche ofii keenya qajeeluu hin dandeenyu yoo rabbiin nu qajeelche malee kanaafuu rabbiin si qajeelchuu isaatiin alhamdulillah jedhi rabbiif galata galchi Islaamummaan waan haaraa miti. Waan haaraa osoo hin taane waan guyyaa keessa argamu osoo hin taane waan uumama kan keetiin jalqaba irratti dhalatteedha. Booda waan maatiin kan kee firri kan kee irraa si jallisee si cuuphee kiristaanaa si kaasan malee ati jalqaba gaafa dhalattu Islaamummaa irratti uumamte jechuudha.
Kanammoo ilmi namaa hundinuu islaamummaa irratti akka uumamu quraanni illee hadiisni illee ni dubbata waan ta'eef namni guyyaa keessa karaarraa daba malee islaamummaan kanuma jalqabaati jechuudha. Kanaafuu amantii jalqaba irratti deebi'uu kan keetiin baga gammaddee kabira ammoo namoonni baay'een Yesuusiin gantee deemtee Yesuusiin kaaddee Yesuusiin dhiiftee siin jechuu danda'u. Lakkee Yesuusiin hin dhiifne Yesuusittan amanee jedhiini. Maaliif jennaani Yesuustu muslima ofii isaatii inni muslima. Ofii isaatii rabbiif sagadaa ture, ofii isaatiif rabbiif ajajamaa ture. Rabbii ati arra itti amante kanatti inni amanaa ture jechuudha. Rabbii ati isaaf sagaduuf qophoofte kanatti inni illee isaaf sagadaa ture. Rabbii ati isaaf ajajamuuf arra filatamte kanatti inni illee isaaf ajajamaa ture jechuudha. Ofii isaatiif iyyuu waaqa ta'uu dhiisiiti nama ofii isaatii rabbiin waaqessuudha, nama ofii isaatii rabbiif sagaduudha, nama ofii isaatiif rabbiif ajajamuudha jechuudha. Kanaaf wati barsiisa isaa fudhatte. Barsiisni isaadhaa tokkichummaa rabbiiti malee waaqummaa isaa miti kan inni barsiise. Ofii isaatii nakadhaa jechuu hin barsiisne, ofii isaatii rabbummaa hin barsiisne. Maal barsiise? Tokkichummaa rabbii labse. Akkasumas immoo ergamuu isaa labse, ergamaa rabbii ta'uu isaa labse, daandiin nabiyyootaa inni duraanii dhugaa ta'uu isaa labse. Tokkichummaa rabbii malee karaan hin jiru jedhee labsaa ture malee ani waaqayyoodha anaaf sagadaa ana kadhaa hin jenne jechuudha. Ati kanaafuu arra itti amante barsiisa isaa dhageesse malee karaa isaarraa hin dabne, daandii isaarraa hin jallanne, isallee hin ganne, isa hin kaanne jechuudha. Isa fudhatte malee. Kanaafuu nabiyyoota hundatti amante, Nabi Muhammadiin dabalatee hunda isaaniitti amante salawaatu rabbii wasalaamu alayhim hunda isaaniitti amante akkasumas immoo rabbiin argatte jechuudha. Kanaafuu ni milkoofte malee hin ganne. Warri ganee jiru jira malee si miti jechuudha. Jarri immoo ni gananii akkamitti ganan jennaani waan inni barsiise dhiisanii karaa biraa deeman. Waan inni jedhe dhiisanii karaa sheexaanaa filatan. Daandii sheexaanni baase irra deeman jechuudha. Kanaafuu isa gananii jiru malee isatti amananii hin jiran jechuudha. Faallaa isaa deemanii inni tokkichummaa rabbii barsiise jarri immoo waaqa sadii jedhan. Waaqa sadii jedhanii ofii jiraatii uumanii jechuudha. Waaqa sadiif sagadaa jiru jechuudha. Abbaa ilmaa hafuura qulqulluu jedhanii waan ofii isaaniitii guyyaa keessa walga'ii ta'anii shuummatan. Walga'ii ta'anii harka baasanii waan shuummatan waaqa ofii isaaniitii quba baasanii walga'ii irratti shuummatan waaqessaa jiru malee waan nabiyyiin tokkollee barsiise miti. Waan rabbiin illee dubbate miti. Waan dur hin jirredha jechuudha. Waan guyyaa keessa namni walga'iidhaan taa'ee shuumeedha malee waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala daandii kaa'ee nabiyyoota irratti ergee miti jechuudha. Kanaafuu isaan tugane isin tugane malee ani hin ganne rabbitti amanee jedhiini. Kabiraa akkuma ustaazonni siidhamanii jedhanii barumsa. Islaamummaan barumsatti haajomti, hojiitti haajamti. Kanaafuu inshaallah nama baratee milkaa'u rabbiin si haa godhu. Daandii nabiyyoota erga qabatte, islaamummaa erga qabatte barachuun, salaatuun, soomanuun waan muslimni tokko godhu hunda gochuun sirratti dirqama waan ta'eef rabbiin si haa gargaaru jajjabaadhu kana siin jedhu dhaamsa kooti. Inshaallah nama biraatii carraa kennaa ustaaz. Ustaaz Yooni, welcome. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullah. Kam jirtan nagaa jirtanii? Mashallah, alhamdulillah. Mashallah, bureetii teenya mashallah, Allahu akbar. Baga rabbiin si milkeesse, milkii ajaa'ibaa milkooftee. Waan akka salphaatti ilaalamuudhaa miti carraa kana argatuun wallahi dhugumaan siin jedha. Carraa bareedaadha, carraa ajaa'ibaati. Baga rabbiin karaa dhugaa, karaa ilmi namaa kun rabbiin irratti kalqa irratti baga rabbiin si deebisee mashallah baga gammaddee baga gammannee. Ustaazonni keenya hundi keessan warra jalaa koomentiidhaan rabbiin si haa qajeelchu namaan jettan illee baga gammaddan, warra asirraa haasaa ooltan illee baga gammaddan isin jechuu barbaada. Kabiraa siidhaamu akkuma argitu lola hedduu irratti ka'uu danda'a. Keessaan, gubbaadhaan, jechaan, hojiidhaan wantoota garaagaraa si mudatu danda'a. Saniin irraafamanii rabbiin irratti si jabeessu obboleettiyya. Oduu namaallee dhaggeeffatteen jabaadhu, barnoota islaamummaa irratti jabaadhu, rabbiin irratti cimsee si haa dhaabu jechuu barbaada. Warri azalaa haasoftan dukkana keessaa koottaa warri jettan Yesus gara Yesus koottaa warri jettan osuma akkana jettanuu aduun isinitti dhi'ee jira. Osuma guyyuu isuma akkana jettanuu Yesus nama fayyisa osuma jettanii
namni hedduun dhugaa islaamummaa kana beekee gara islaamummaa dhufaa jira. Kottaa waan haaraa kana ilaalame islaamummaan amantii dhugaatii, amantii qajeelummaati, amantii keessa waldhabbiin hin jirredha. Kottaati ilaalaa, itti siqaati ilaalaa, keessaan lola hin deeminaadha, keessaan janjanaas hin deeminaadhaati. Kottaa gubbaanuma kanarraa haasa'a nama amansiisaa, dubbisaa nama amansiisaa isiniin jechuu barbaada. Haasa'a nama amansiisaa. Namaarra islaamee dhiisaati. Sheekonni asirraa daawwaa godhaa oolan kunilleen yoo isin dubbii dhugaa qabattanii dhuftan, waan nama amansiisu qabattanii yoo dhuftan, namni isin dhaggeeffatuudhaa fi gurra isiniif hin kennine hin jiru. Isin dhaggeeffannaa. Loojikiidhuma bareedaa isaa qabadhaa koottaa'e. Malee Yesuus si fayyisa jechuun bu'aa hin qabu. Maalirraa nama fayyisaa? Eessatti nama fayyisaa? Maaliif nama fayyisaa? Akkamitti nama fayyisaa? Nu hubachiisa. Akkana isiniin jechuu barbaada. Jazaakallahu khairan. Ulfaadhaa buleetii yaa Rabbiin irra jabeessee si yaadaabu jajjabaadhu. Oduu namaan dhaggeeffatin warra keessaan har'asitti barreessan takkaa namni quba hin qabne amma warra jalaa keessaan dubbisi jechaa jiran kun kanaan dura nama quba hin qabne wayiidha. Gaafa ati gara islaamummaa dhuftee osoo ati pheenxee irraa ortodoksii bira deemte namni si gaafatu hin jiru. Osoo ati ortodoksii irraa gara pheenxee deemte namni si yaadatullee hin jiru. Maatii keessa ta'e, hiriyoota keessa ta'e, namni kamillee gaafa namni tokko gara islaamummaa dhaqu maaliif akka isaan gubu dhugaan islaamummaa keessa jirtu. Namni tokko abiddarraa gara jannataatti yeroo deemu sheexanni illee ni aarti. Sababii kanaatiif irratti jabaadhaa. Sababa malee namni islaamummaa hin jibbu. Sababa malee namni islaamummaa hin dhiibu isiniin jechuu barbaada. Jajjabaadhu Rabbi irra sinaa jabeessu. Obboloonni keenya hundi keessan warri reef gara islaamummaa dhuftan sooma keessa dhuftee sooma kana hafte kana jajjabaadhu qaqqabatteer ta'an illee gaafa guyyaa 15 seene alhamdulillah ramadaanaa haafi irratti seenan illee ni jajjabaadhu. Wallahi Rabbiin halkan keerii san Rabbi wal siyaa qunnamsiisu jedha. Hundi keessan ulfaadhaa kabajamaa. Maashaallah Sabriina ayyee simaddu. Sabriina is busy fakkaatti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siishu waga nagaan uftee maashaallah waga Rabbi si hilatee waga nutti dabalamtee waga Rabbiin si hilatee si gammadeera. Welkaamii kottu waliin barannaa waan beennurraa wal barsiisnaa. Amantaan dhugaa amantaan filatamaa musliima malee hin jiru. Baga dhuftee siin jedha shi'aa dhoko. Amin baga dhufnee jennaa dhoko. Waa'ee maqaa irratti jechuun maqaan isii yaadanidha. Maqaa bareedaadha po. Lakkoofsa kee misgee fi nan kenna keessaan na barreessi ishee fooloo si godheen jira. Ijoollee barsiisaa jirti waan ta'eef ishee galatoo. Maashaallah. Ustaad Abdii assalaamu alaikum. Kitaaba misgoodha inshaallah. Waa'ee goonee fi ittiin dheereessinu gaggeessine isinis keessaan gara barumsaa adeemtu hojii isiitii isaa dalagattu. Adaanichi nama dubbistanii afaan qabdanii beekaa. Comment tanaan dubbisuu bira hundee moo? Abdii jirtu ati? Nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Waaqayyo kan banta Adaanichi. Sagaleen kun dhaga'amaa jira yaada. Dhaga'ama. Itti fufaa abdiin jiraasaa? Abdii. Nagaa jalaa qabaa Adaanichi. Nagaa mi akka fayyaa qabdaate Adaanichi? Ayyee. Adaanichi lashi gootan dambanyaa bar xiqqoo siin aarti malee siin. Ayinaan. Adaanachi Abbebeen seebar. Adaanachi Abbebee. Finfinnee gallakiftee TikTok irraa maal gootiin jedhe kiw jechuu eegalee bara. Isheen obboleetti ishiiti. Baga taate. Maatii keessan keessa Adaanichi lamaa jirattu.
Lamatu jira sentune banne bane. xiqqoo fi guddoo sadii homaan godhin itti fufee Adaanech. libbadhu ayyeeshee. Sede ani gaafin qabu. Eebbisee muyattii islaamummaatti Eebbisi dhuftee dura baga hidhattee rabbiin eebbisi dukkana keessa si gaggeessi. baaseeti. Baga rabbiin dukkana keessa si baasee jedhi mucattii tana. Baga rabbiin dukkana keessa. Ay, ana tunduru. Sede ani gaafin qaba. Gaafin ani qabu. Quraana keessa somni jira. Quraana keessa maal? Sinebbisu. Nuti eebbisee ani gammachuurra jira sargii irratti gaafii qaban hojjettiisa. Ay, obboleettii keenya welcome sinjedheera. You welcome too. You too. You welcome too. Sargii irra jira sargii irratti gaafii hojjetta. Akkas. Guyyaa gaddaatiin gammachuudhaan laallatan Adaanech. Maal taatan isin biyya bulchitanii mee? Ay, bebe. Ayyee. Ejole ani gaafin qaba. Gaafin ani qabu quraana keessa somni jira sinin jedhe. Quraanni ni dubbata. Mitire ni dubbata. Wanti irraa dubbatamu tokko ni dubbata jechuudha. Kitaabni kamiyyuu ni dubbata inni fudhanna. Quraana keessa somni jira. Maaliin jira jechuun Quraana keessa soomanni soomaa kan jiru hin jiraayii. Sooman jenne. Sooman jedhe. Maal sobai? Soba kun sooma? Soban jedhe. Somni jira. Kan nuti soomnu kana kan biraati. Kijiba jette kijiba. Kijiba jechuun siiti? Laa kijibni hin jiru. ومن أصدق من الله قيلا أنيو كربي ولتي قاعد بس. Okay, dhugaa dubbataa jechuudha. Quraanan jedhe. Eessi quraanni jalqabatti eessa ture? Eessa ture? Maal jechuudha? Quraanni bari waan barreeffame bari bakka takka kaa'amee miti. Jalqaba quraana ture. Quraanni Allah bira ture jechuudha. Akka Yohaannis godhu danda'a. Ay nama lamaan naaf hin deebisanaa kan namni tokko naaf adeemsisu. Nagaa haa ta'u Adaanech meenuun jeekiin gaafii takka gaafadheetiin gadi bu'aanii. Walitti hindiistu wanti. No, si jeequu barbaadanii miti taraa gadheetu mana obboleetti. Gadheetumi quraanni jalqabee eessa ture? Eenyu bira ture? Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ofiisaatii dubbate goobasitiyya. Dubbii rabbiiti eessa ture maaliin walitti qabamee bakka takka ture miti. Ay dubbii rabbii kun eessa ture? Maal eenyu bira ture? Jalqaba. Eenyuun bira yoon ture eenyu bira ture jedhama dubbiin rabbi eenyu bira ture jedhama fakkeenyaaf dubbii awwal qaama dubbataa jiru kun ani yoo amma dubbadheetiin jedhe dubbiin kiyya duraan eessa ture jettaati rabbitu dubbatee siin jechuu jira. Rabbitu dubbate kan jedhu ragaa kenna. Quraanni jecha rabbiiti kan jedhu ragaa kenna. Engada sitti kennaa bullee bar ragaa kenna jettiisa mimmu irrafteesa. Inshallah. Maani dakki dengada waa quraana sun engada rafaati nagaafatte moo bakka lama sii kennee erga sanii argitee tolee ishee haa ta'u jettee biraa deemte. Har'a moo deebitee sanuma gaafattaasaa kheer inshallah. Goobatti teenya maal nagaame. No quraanni yaada rabbii ta'uu isaa sin gaafadhe iyyuu hin beeku ani. Ammoo nama biraa Adaanech nama biraa yoo ta'e hin beeku.